jabaachaa deemte. Hayila Sillaaseen mootii Waaqni erge of godhe. Ummanni cunqurfamaan gama qaamolee adda addaatiin kana akka amanuu godhame. Akka Waaqaatti salaatameef sagadameef. Qonnaan bulaan ciisanyaa ta'e nafxanyoota humna waraanaatiin itti duulaniif qotuu gabbaruu adhaadayni itti fe'uun qooda qonnaan bulaa taate. Nafxanyaan ifaajee malee callaa saffarate. Qonnaan bulaan hiyyeessi waan qotee galchu keessaa harka 175 warra dachii isaa fudhateef gabbara ture. Qonnaan bulaa mana irratti diigan lafa isaarraa buqqisan. Aadaan ummata Oromoo afaan Oromoo akka hin mul'anne akka hin guddanne godhe. Akka irraanfatamu akka jibbamu irratti duulan. Bara mootummaa Hayila Sillaasee lafa Oromoo maqaa jijjiiranii maqaa biroo itti moggaasan. Fakkeenyaaf magaalaan Adaamaa Naazireet, Bishooftuun Dabrazayit kan jedhamanii fi lafti birootis maqaan Oromootiin akka hin waamamne bara san jijjiiraman. Iddoowwan amantii kanneen akka Irreessaa, Jaarmayni Qaalluu kanneen tokkummaa Oromoo cimsan bara Hayila Sillaasee irratti duulanii akka laafan akka dhabaman godhaman. Maqaa namaa fi lafaa maleeyyuu bineensota daggalaatu maqaa jijjiiranii maqaa isaaniitiin waamachuutti ka'an. Bineensa bosonaa kan Oromoon borofa jedhee waamatu Yemenilik Dukkulaa jedhanii moggaafatan. Imaammata biyya takkaa afaan tokko amantii tokko jedhu baafatanii sabaa fi sablammoota Itoophiyaa cunqurseera sirni dabre. Warri dachii namaa fudhachuu malee ummata dachirra jiraatuuf dantaa hin qabne. Ummanni Oromoo gaafa cunqursitoonni itti dhufanirraa jalqabee qabsoo isaan itti ofirraa deebisuun buqqisuun godheera. Akkuma lammiiwwan biyyaattuu qonnaan bultoonni, hayyoonni, dafqaan bultoonni, barattoonni mootummaa Hayila Sillaasee jigsuuf qabsoo finiinsaniin mootummicha rifachiisaniiru lubbuu itti fidaniiru. Akka Oromootti qonnaan bultoonni Baalee, Raayyaa fi Azaboo, Boorana, Habroo, Shawaa, Daawwaa, Karra Qoree, Dhumuugaa fi kanneen biroo akka qabsaawan seenarraa ni hubatama. Qonnaan bultoonni Baalee gammoojjii fi baddatti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1950 fi 1960 keessa qabsoon nafxanya irratti qabsaawan seenaan hoggayyuu yaadata. Namoonni qabsoo bara Dhoombirii fi Tooraa keessa turanii fi beekan akkaataa itti lolaa bahan ardha guyyaa itti dubbatan waan argataniif ni dubbatu. Qonnaan bultoonni Baalee dirree lolaa adda addaa irratti waraana mootummaa Hayila Sillaaseetiin wal waraananiiru. Oborsoo, Madda Walaabuu, Dayyuu, Cirrii, Angeettuu, Haranna, Dalloo, Malkaa Amaanaa, Bulluq, Gindhiir, Gololcha, Sawweenaa fi iddoowwan biroo hedduutti Jeneraal Waaqoo Guutuu, Koloneel Huseen Bunee Daraaraa, Koloneel Aliyyii Cirrii fi qabsaa'onni hedduun qawwee looniin bitatanii yookaan biyya Soomaaleetii fudhatanii mootummaa isaan miidhe mootummaa Hayila Sillaaseetiin lolaniiru. Lagni Weelmal kaleessas inni yaa'a ardhas itti jira. Aanaalee Harannaa Bulluq, Madda Walaabuu, Dalloo Bunaa keessa. Loon hardha bishaan kana dhugan ilmaan hardha Weelmal daakan kaleessa dhorgamaniiru. Maqaa shiftaanee of jalatti deebifna jedhuun. Laga Weelmal gamaan ateeraa qabataniiru loltoonni Oromoo nafxanyaaf bitamuu didan. Gamaa humnoonni mootummaa Hayila Sillaasee dhufaniiru. Lolli gamaa fi gamanatti gaafa lola Dhoombir. Bara 1950 keessa lolli guyyoota 3 itti oole akka kanneen abbootiin isaanii lola san keessa jiran himanii fi booda ammoo gaafa Tooraa ofiifuu lolan himanitti namni hedduun dhume kuunneen rasaasni harkaa dhumeera. Ijoollee Baalee keessaa Abdullaahii Aadanii fi namni tokko kan maqaan isaa ammaaf hin beekamin odaa kana jalaa waraana Hayila Sillaaseetiin lolan. Lola sanirratti gootichi Abdullaahii Aadan waraana mootummaa keessaa 32 akka gate dubbatama. Waahilli Abdullaahii Aadan dhawamee lagni Weelmal tarateen jiran. Waraanni nafxanyaa jechuudha duubaan marfatanii jara lamaan bakkatti fixan. Akkuma san ittuma fixan tokko reeffa isaa rasaasan ittuma rukutame bishaan bu'e. Awwaalchi Abdullaahii Aadan laga Weelmal gubbaa tana jedhan dargaggeeyyiin kaleessaa Falmattoonni kaleessaa maanguddoonni hardhaa. Malkaan Amaanaa lafa seenaa tahuu Dallootti Madda Walaabuutti namuyyuu hima. Lafa diinni Oromoo hedduun itti cicce.
obbo Ibrahim Ahmad miidhaa lolli sun gama lamaan irraan geesse waan beekanirraa waa himan. Manni Oromoo lola doombiriin duraayyuu illolee doombiri irra dhufee illole akka gaarii lole walaabuu madda walaabuu keessatti wala abaadii lolee Rooppilaan biyyatee Haayile Sillaasee Rooppilaa 12 itti ajajee ummata keenya agartee sa'aaf nama ka Rooppilaan kaan dura deemu kaduu kaan duubadhoo kaan dura marsu hakuun fixuma tariyasa Rooppilaan ji'a sadi mulu harka kennachuu doombiri waggaa 7 lole doombiri waggaa 7 ka lole san ka silaa hin kaane ka gizee san toohatee agarteeti doombiri ummata keenya ummata nafxanyaa balleessee aynata waraana xoorii itti fidet miilan dadhabnaan Roopilaa itti fide. Tooree boruu bara dhoombir lolaniiru. Ilmi isaanii Aliyyii Tooreetis bara Tooraa yookiin Janaddee jedhamee beekamu lolaniiru. Waraana mootummaa cunqursaatiin. Asuma aanaa dalloo mannaa kana keessa okkotiin bakkee jedhamtutti lola gaafasi naftanyaa miidhaa uummata Oromoo irraan ga'e osoo hin tahin akkuma warra kiyyattu yoo fudhadhe. Akkuma warra kiyyattu yoo fudhadhe nama 38 akkuma warra kiyyattu asoo akka saba Oromootti hin tahin lafeen isaanii hagammaan kana eela okkotiin gubbaa jirti. Goota tokkotti hiraree bakka inni itti dhaamse haadha tiyya guddoo niitii abbaa kiyyaa intala dubaraa ta'u obboleettii tiyyaa tana ta'antee dhalatte isii ganna 8 soddaa kiyya abbaa gurbaa kanaati Abdullahi Aagaa jedhama boruu Baggajjoo jedhama Maammoo Gadaa boruu jedhama Huseen Walaabuu jedhama Hasan Walaabuu jedhama nama sammaraayyuu lafeen isaa haga guyyaa irratti eela okkotiin gubbaa teetti asoo akka warra kiyyattuu akkas dalagee akka saba Oromootti ammoo gochaan inni dalagee gochaa kana jennee lafa kaa'uu danda'u jedhaan akka nama tokkotti. Obbo Aliyyii Bonayyaa Sulee re'ee gurgurachuuf magaalaa Dalloo Bunaa bahe guyyaa adiin qabanii saaman morma isaallee muran. Kataba manna dhaqan arme tana kaane achi nu qaban re'een nu qabnaani re'ee qabaa deemanii shiftaa geessanii nuun jedhan lakki nu shiftaa miti in horannaayin arme tana qabanii re'ee hiikanii ka'an nuun jedhan yaaduuf kaan gizima tana namni uri qawweettu qaqqisanii arma kee dhabanii garagalchan an bakkattan mana xoono lu baqadha jedhe mana baanga an bahuu dhoowwaanii beerri katamaa baanga namarsiti ani farraa dideedho armaachuwaaf siiganii armee kana naqabe adaan eegga armee kana qabanilleen arman qabe gizeen armee kana qabe birrii kiisha keejjitu kana irraa haftee jedhu kana kutatee tare fayyaaleetiin ta'e karraan armaa infidawaa nama lama migira fuudhanii gichaa wayiniidhaan akkama gammada gahangee fa'aniidhaan kana fidanii hidhaa kana gad boontee isaadhaan an humna haganarra qabaa kanan achi dhoowwet kana achitti firraa dhoowwe kana chima dhoowwe kana chima dhoowwe haga akkanuma godhu wa amma maal godhan billaa toorisaa taate achi natti as fiige fuula duubaa waan leelan qabne fada waraani kabidhaa duubaan najjira hagganumaan arginu armarraan qolumarraan dirgimee gasaan jennu godhan kabidhaallee waraananii armee tana mormeedha kaan caccabsanii kaan ajjeesanii artiidhaan